zaman namni fadiran tano dende mail ana wajina fori dende majaran to kata kata jiran boleh tingko to ko sama wajina to ekamte mana mata ko tingka ba balangko na mila madira mata na mana masasa ikabu to kata kata ram dikhi pero Matero gara-gara tebilbille walordofna lajirenya tora muaddegone ka wajihar itmar kajiro oda kenya swante jajabna dostal ya fanna kano jare yegenya kasore pero buya ga fasana cholani kachatra manna antore cholle media bala ga dinabel belan arganina bel belan ya bel belo ban sora sal ka sora nakasakasi ya do ka jara gafana bilbilan yolletu media arganisri bilbilani jechuudha akka sooraan boqotee jiru yolletu media arganisri bilbilani jechuudha akka sooraan boqotee jiru ayye jollen no bilbil ayye gafana bilbilan kun oduu sabaa takkasin jedhamu tedii saayiden cufen ayye jechuudha ayye wanta chaamanu finjama yaada uttellaanne deebi'een kacapana mudubbisuuf manana maateemeera maatii makochine deemeen haasaa itti fufe kana gidduutti nama sanaaf bilbilan deewaama daqiiqaa garaagarummaa daqiiqaa laman caalleen jechaadha samuun akkasi adda baasime irraa hiriyaa kooti mucaaltoon akka capana namni sun manatti bilbiluu sodaatee nama dubbisuu dhaqee sana itti bilbilee sitti fuula gaariidhaan hin kaane gadi bayaa ta'e namni sun dhokate jechuudha. Uttumee waan akkasii deemnee waan ta'e cheekii goona hin fuudhee ba'e tooraan maal ta'een jira jechuudha. Kana booda nama waliin wal lolee hospitaala deemee namoota walitti qoosannaaf hin bilbile. Anis reefu naa bilbilame akkasii isheen immoo nattaasa'uu dadhabdee bakka kuftee naannoo tokko irratti haati saamu walitti qosa. Obboleettiin kee hayyee kan fuudhee deemu karaa irratti bakka namoonni garaagaraa bilbilaan gaafan ture isaaf bilbila keenya noo kaa fuudhee cofee kana irratti bakka nama mirkaneeffadhee sooraan akka hin jirre hin bare bakka gaafan. Obsi obboleessa koo obsi rabbi obsa siniif haa kennu hunduma keenyatu obsa dhabee garuu maal goona dubbadhu tibuuf gara Finfinneetti imaltaniittu gara Finfinneetti imaltee gara Finfinneetti imaltanii رصيدكم الحالي لا يسمح لإجراء أتجرأت إيه كاردي تو أدانا كوتي دم كاردي كنا مي ورد تيك توك يرجع نوغوتو دندان وكيم موسو مانغوتا لا جبادة ورد تيك توك يرجع تاني وكاردي نوغوتو دندان كاردي نوغوتا وندن جبه يوالو نوغوتا دا وامباي لبنا ما تبصو دب تاجر أو بلتشينيا اتدي بنا سورة نما كمية كتر ماتي كسبتي وهند يو وانغا فتامو كابو غابدن سيريست قوسي أشرا جرد أشجرو وانتي فشتر غمانيا والاني روانتي في وانجرو أشرا وبني كانتو غرا مالغو تشوكامنا مالي مالي سا كجرو تجربنا هندي كيسن يو شير غودا هندي كيسن يو شير غودا غرا فيسبوكي تين شير غودا وري غرا فيسبوكي يلا hundi keessa share godha ajaladeen taniin boo'inaa sobdanii hundi keessa namni share godhe nama 30 qofa namni 380 kun gara messenjeriitiin isin wanni isin barbaaddan utuu gara tiktookii geesse nama 7,000 haga 8,000 akkasiin dhiyaatan nan beekaan oduu jaallattu an dhimma tiktookii irraa dhimmiyan qabu hin jiru tiktookii bakka shiqqalaa keenyaati malee bakka sagalee namaa taa'anuu miti yoo dhugaa dubbachuu ta'e nama 100
تو كغرا فيسبوك يتي دغونا ويا غرا تيك توك يتي نمكو دغباتو وري غرا فيسبوك يتي تنو شير ولي غودا يو دغا جراتن شير ولي غودا اغا كاردينا لوف وي دي بناتاچو دسين تو جلالا دا مي كاردينا بيرغو مي كاردينا نغودن دو جلا غرا تيك توك يتي غرا تيك توك يتي يا تمام نن كاردينا غودن دو جلا غرا بيا جنتر كيسا كارديا دان نباسي كوندي كيسا شير نمدي دوي دبت ميسنجر شير غدا نيفما كارديا دان جلاتي تي نيتوركين بيت ولا غان كيسا انجلو كارديا دان ولا ما شير غدا كوندي كيسا يو غرا ميسن جلاتي غرا دداتين شير غدا نون تلوبونا بيتو ينجلو تويتي بس تول سينا دي دبدامي نمون نرغا تارتن نقول نجلا سجلت يلا بكري وهي فصلت واحد والكل محمود هداية صديقة بالله ربنا يشفي مالف انا خنومان ندير وخنا متدنا فجاسي خابطوا عشان يجيسي جا سيقول خابطوا عشان يجيسي ولا لا مچا مسكينه يا دو مساخن نتو شنين اجيفت انا دلدلتا جچو يو ارتي تاتس كون ولا لا يو موتوما تاتي كونو شنين جوللو جلا فيتجا يفو مامتا دسروسي يو ورشني تاتس كونو لا يفو مامتا دسروسيتي كونو لا موتوما غبرون فتان امته فيتيسينجا أديرو نمني سياسان سيدا لغتا سيتو لبو أباتي وكيل مالي بجا ورمون وكي مايماو سي فيغا سيتو غرتي لبو تيتي وكيل بليز بكا دايتم بكا ديمتن إفيه غنون ديما هاي وان دقيقة شنيتي بجاج لبو تيتي جرو تيتي نبدا فدي دقيقة شنيتم تو جاج نما دخطي وسوسا خيسا وسو ديمتو Ugati enjoy go to mare nanja borukana nanja mitrikish oromo wan kana khaysa bawo qabdan yo farso te barbada qabi man fidat qadima te barbada qabi bakkati jirenya kheti fidat sigel ichitti tata tartiba artita protikala khaysa de gadda me garanu gubina rabbi sodada ozo mo khaysa atani namni mata isindde rabbi ja gara keenya nungubina oromoon humna isinin gargaartu dhiisi humna ifin gargaartuun qabdu qotee bulaa keenya gartuumi hudduu keessa akka cafaqan sigale hudduu keessa akka cafaqan gartuun qotee bulaa hudduu rabbiif malee gartee namaa gadi hin jenne ol hin jenne san ol qaabii je'anii akkatti tuman gartanii namni qotee bulaa akkas godhu sigale namni gandarraa dhalate gandarraa fuudhe ganda isa guddise akkas godhu ati kam si goda khaisa dura dabbatu ati kam si goda yaade isa fallisu namni qotee bulaari sitan gibiretti khabalu qofana akhenni xaawo mallaka saatiin bitate
بليز تاو بتشوف يا خنا ريسيتا ناخن نامر كنيسي جيت شوراف جلبا سيجي كستي أمتا شافكو سيقولي أمتا رادلتي أمتا إسا قدسي أمتا إسا برسيسي سيقولي olgara galchee akkasi cafaku yaa artistoota keenya isinii gartee bilisummaa faarsu isinii gabrummaa gartee balaaleeffatu meeqamsi godha dukkana keessa yoo ati baateef dukkana keessa yoo ati deemteef meeqamsi godha akkam na godha jettee yaadda namni qotee bulaa akkana godhu Tangkulo, angka kata kita tu, kama kutara, kami tu, bisa bersih. Lal. Mana sudah saya betul. Kerja jadi mana? Kalau aku boleh wajar jadi mana? Wajar tak ada di sini. Kami kurang wajar. Bagai kami kurang kerja ni bernama kurang. Sama kau pula, kular. Dagai fad. Dagai hudu hai se kau kurang dagai. Kamu hudu dagai. Okay, me koi namni manguddo kana god. Me ati kam si goda. Manguddo namni kana god. Manguddo kun maybe harti attaki kabachu kaba. Malchisa. Maybe hasmi kabachu malchisa. Akkuma kasi gajjeen afurritti kat jee khadu me kajira. Manguddo nakana gajjee chundan namni guddo nakana gajjundan dawni beeytami. Namni hasmi kabu. Akkuma kasitti qabi jeen gubbarra dhaabbatee hoggiinni cafaqu kana mee nama manguddoo riisita naa kenni jechuudhaaf riisitaan barbaada nagee naa kenni jechuu eessatti ila amma wanta godhutti hin jirru poosti godhutti jimma keessatti kana godhaa jiran iddoo dhaloota abiyyi ta'eef hin jedhu iddoo muummichi ministeeraa addunyaa jijjiiranu keessaa bahee jettu sigale sanitti kana godhaa jiran digale waan birootii fi miti maas aangoo gannuudhii isaa namni jeen hin jiru sigale gibiratti isin gabbarru nuu kennaa ammaasi riisita kana malee gibira dheettee kafaluu hin dandeessu Mallas Zeenaawi akkas godhe laalamee siistama bar galii ittiin sassaabanuun jijjiirree bar kawayyaan irra Okay, khana ya artisti keenya ati khanarra lubbuu ta'e dhiifteeti mootummaa jira mootummaa neega biitti biyya heera qabdu biitti biyya seeraan bultu jettee kaatee hususa keessa osoo hin deemtu gaafa namni mataa adda si facaase nuti asirra teenyee boo'u jirra jedhu yaa obboleeyyan kiyya garalleen hun gubinaa rabbi sodaadha mee garalleen hun gubinaa du'a teessan hin feenu jiruu teessan feenu asumaa walitti teenyee asii walitti iyyuu feena malee akka isin duutanii biyyee uffattan hin feenu jechuudha artistoota keenya mootummaan si eeguun jiru mootummaa ifi eeguu jira malee Itoophiyaa halubbuu ifi eegu halubbuu faamilii isaa eegu halubbuu gartee gosa isaa eegu malee lubbuu ummata bal'aa ka eeguun jiru sigale amma namni Finfinnee keessa gabbahee gartee maghribaa booda waa bitachaan jiru sigale magaalaa guddoo biyyattiin qabdu keessa namni gabbahee waa bitachaan jiru hoggi sadarkaa kanatti eenyuun najjeese eenyuun na dheembe eenyu gaafat sigale please lubbuun teessa warri du'e khute warri hafe lubbuu teessanii feega artiin Oromoo sigale hacaaluu taatu intala takka wajji jira nuun jaan rabbi sodaadhume sooramaa taatu mucaa xiqqaa kana intalaa wajji jira jaan okay intaluma isin jalatti maa oolani mee rabbii jaati maa nu gubdan rabbi sodaadha intala sayyoo qabdanii dhuftanii nooman Portugaala keessanii eeggattanii intala sayyoo bakka takkatti naageessi jettanii Oromoon dilatanaati enjoy gootanoo rabbi sodaadha qoy namuma keenya maa intala jalatti himaa oolan gaafiin xiyyatanaa bar isaa ummata ijaaru jiru isaa fuula dura sossoosu jiru isaa Oromoo ijaaru jiru isaa Oromoo isaatiif qabsaa'u jiru lubbuun keessaa baateen dago intala takka bira jira abalu du intala takka bira jira eenyu bira jira intala takka bira jira sigale qeeroo bira jira namni junjiru maarree bira jira ummata Oromoo isa marsee bira jira juu kan hin dhageessu sigale artistoonni keenya kana keessaa baha sigale ifi daddabanii rabbiin sakkaban jetti Oromoon ogimammaaytu lubbuun abbaan hin eegin amatan eeyne jedha keessaa baha please
Amala BT fifu waan biroo keessa jirti. Eenyu gartee akkasiin daldalatuun beektu. Garri soddaa aaree jira. Oromoon aartee jirti. Soomaleen aartee jirti. Hambaataan aartee jirti. Walaayitaan aartee jirti. Namnummaan mootummaan kun mataan isaatu fitti aaree jira. Mootummaa ifiifuu fitti aare kan nama ifii qaama fitti aare. Sigale? Kanaan ati nagee xiyyanaa eegi. Kanaan nagee xiyyanaa kabachiisaa. Kanaatu gartee jijjiirama naa fidaa jettee yoo kanati gartee halkan baatee deemtu taate siitu gartee ifa ajjeesisiisee jechuudha. Mootummaa qotee bulaan sigale. Mootummaa qotee bulaan riisita gibiraa naa kenni waan biroon jenneen aangoo naa kenni. Mee malaala bulchaan aanaa sanii kaje deemaa BBC irra dhaqaa dhageeffadha. Sigale. Deemaa BBC irra dhaqaa dhageeffadha. Warra fedhii aangoo qabuutu kaameraa qopheeffatee waan san dalagee siin jedha. Fedhii aangoo maraattee bar cuftis. Aangoo. A'uuzu billaahi min al-aangoo. Aangootti nama saamtu. Sigale. Aangootti nama saamtu. Aangootti nama saamtu. Sigale. Aangootti gartee ittiin zinaa dalaytu. Aangootti gartee qotee bulaa hudduu keessa tumtu. Aangootti gartee kana nama kadhatu jira firraa kadhatan malee yaa rabbi tana nuun kenni jenni. Yaa rabbi tana nu cinaa qabi nama kiyya cinallee qabi jeniik aangoo bar namni wanni aangoo barbaaduuf namni barate namni sammuu qabu ittiin saamuu ittiin koruu ittiin kana ta'uu osoon hin taane ittiin uummata isaa tajaajilu ittiin biyya jijjiiru. Sigale. Ittiin biyya jijjiiru ittiin gartee seenaa hojjechuu fi aangoo barbaada malee ittiin gartee fooqii ijaarrachuu ittiin Dubaayii deemu ittiin Dubaayii mana bitachuu ittiin kana bitachuu fi mitii jechuudha. So saniifu ummanni keenya artistiin keenya ifi eeggannoo guddaa ifi eeggannoo cimaa lubbuun abbaan hin eegin amataniin ansumattiin waywaan lubbuun abbaan hin eegin amataniin namni iddoo dhaloota isaatii hin rifatin namni iddoo namicha kanaatu irraa dhalate jaan ummata qotee bulaa baasanii akka tudduu keessa tuman. Sigale Oromoo naannoo birootiif rifate jiiti. Ilma Oromoo biyya bulcha. Ilma abbaa gadaa biyya bulcha. Adeero ilma Oromootii miti ilmi kee kanatti dhalte biyya bulchee yoo nageenya siin eeyne yoo nageenya siin kabachiifne yoo gartee waan mootummaa dura dabarte sanirraa jijjiiramam siin finne wanni inni sii godhu takkallee hin jirtu jechuudha. Mee gaafa wayyaane irraa Oromoon jijjiiramni isiin harkatte maali jiiftiin tali taa'e. Gad deebite moo fuuldura tarkaanfatte jiiftiin tali taa'e. Gad deebite moo fuulduratti soo saniifuu mootummaa wanni qabaachuun barbaachisuuf tokkoffaa nageenya. Mootummaa kana namni nurra asirra taa'ee itti waywaateen hin jiru. Nageenya kabachiifadhu haadireetee fi haabileetee hattuu if keessaa xaragii lakkisii maarroo hattumoo ummata filattaa jennee gaafaan an asirraa iyyu san namni guutuun akkuma maal ta'e shirka abbutaa samaaltu dhufa jechuu turanii jechuu qaanii as deema qaanii mee deemi ilaali har'a Raashiyaatti waan abiyyi mudate ilaali nama noobeelii addunyaa fudhate osoo waltajjiirra waraqaa inni qopheeffatee taa'u hogganoota Afrikaa hunda dubbisanii isa dubbiu yaada isaa turraa fuudhuu dhorkanii kan Isaayyaas Afwerqii irra bahee waltajjii sanirraa baroodaa ture eegee dhiiroo carraan isa sila akka Afrikaatti eenyu tokkoffarratti ol bahee dubbachuu qaba abiyyi dubbachuu qaba jechuudha. Hoggantuun Afrikaa eenyu Itoophiyaa. United Nation of African eessa jirti? African Union Finfinnee keessa jirti jechuudha. Rakkina Afrikaa namni tokkoffaa dubbachuu qabu Raashiyaa keessatti oggi dhaqee abiyyi ture jechuudha. Dubbate kalaama tokko zooniin simatanii namichi tokko jilbibbate ilillii kaayeefi maybe ililliin hiika qabdi kuftee jechuu harkisiisa dhugumaan dhiiroo gartee isa kabajanii godhanii san isaantu beeka baga nagaan dhuftee Raashiyaan biyya nagayaati ja'anii ilillii takka jilbibbate namichi tokko dura faarsee bulaan goota adii jilbibbachiise goota Mali dhiiroo bakki tun siyaasaan jallatte boodiri namni tokko
لا الوني سيمبيخو قبض نمني توكو سرنا ديقرا دي بارتي تكرر بيا تكرر سرنا أدل أما وياني مالنا كجباتي حاجة ما الدنيا كنا قولوا قبض جرد سرنا قبضي بدأني سرنا نيكا باين كابو سرنا ما سرنا بدأني أنا تسكن ما سرنا مال كاب ما سرنا مال كابناي مي سرنا بيتي تكا حريرو على أمة على توجك أبدو وري على هم سرنا خي حريرو أتي على فقبدو تكا اللي سيف قبو لالتي مدالتي تنتلتي بيتي يا بكتنا ميدا بكتنا النفايدا بكتنا بيتي يا ميدا جرو فايدة مومي دا ترغد دوجي غتاي تنتلي موتو ما تكودي غرنمني أبي متى نسا flexibility daje sigale sirni khenya garti flexible jechun garte kha yaru ma wajji jiram yo asina qorre asinika yo achina qorre ichinika no namni sirna dhabbata qabachu qabaay sirna dhabbata qabachu qaba party nda wonni arra rashiyatti numudate qani rashiyan numudate sigale sirna dhabluma party teenyaati jechu mootumman kana sirreeffachu irra guddan nama khenya mali nama harka nama daw jaalata nama rakkootii sittiif anamma yoo na fudhatte nama na faarsu caala nama garteen khumatu laalaa jechuudha maaliif namni kun na khumate mee isatti garuu haa akkanumatti wallaalaan si khumate waan gootuun qabdu firraadii ka beekumsaan si khumate bakka kaabbuta bakkituun sirrii miti bakkituun sirrii miti bakkituun sirrii miti naanjuu namni sun nama khiyya anamma namni asirraa namni abiyyi jaalatu eenyu jette khaabutaati jechuudha dadhabina isaa cinaacha dadhabaa sirna isaatiin dubbachuu jira jechuudha qamadii keessa taa'ee footoo ka'u qamadii keessa dhaabbatee gartee qabrii isaa chilaalee footoo ka'uun sigale tana poosti godhee way jijjiirama maarree hoteelaa fi maarree kana artistoota keenya keessa gatan kana poosti godhaa oolu sigale wanni si dhibaan jirtu jechuudha garuu kara mootummaan keetti deemu jirtu laaluu danda'u qabda amma adda bilisummaa Oromoo fudhadhu adda bilisummaa Oromoo hoogganaani qabdi hin qabdu hagaa irraa adda bilisummaa Oromoo eega gartee jara isii jaare san irraa fuudhan hoogganaan qabdu hoogganaa jabaa fuula duratti garuu maal qabdi sirnicha qabdi waan Oromoon feetu sabni keessaa bahan sun feetu harkaa qabdi jechuudha sun maali sirna jechuudha وانا كسي خنا قباچون درقما نمني خنا لاليتي هريروسي وجه امتا خنا لالي هريروسي بر الرئيس سياسيتو ايثيوبيا رخبجا قبابر ماليني الترا دارات هاتي دوكي تاتي اما صدوم نمني تو قريغو جيرو اكا فيدغو جيرو بيانا ميچ نوبلي قبو مميچ منستيرا خا نوبلي قبو بولچو مالك الترا نولي بر nama nobelii qabuutu biyya gabbuuti tana bulchaa bar nama gartee amata meeqa ummata isaa cafaqee biyya baasee eeltiraan baqattummaan addunyaarra beekamte sigale kanaatu bar maallaqni isaa amma maallaqa Itoophiyaati moo maallaqa eeltiraatu irra guddaa deem Google seen ilaali walittuun malanii jechuudha Itoophiyaatu eeltiraatu irra guddaa sigale أما نمني وجنان جلبيبتي وانتخن فيديو تكاس أسكن خن أبي والجيس نرد دبتي والجير أشياء دبتي سن أكسمت تاو وليت ملالا ولي ورقائق جيفته أكسمت جليج تخم مالك هاني سرنجا وانا تهاسو يتوسن سر هذا جو داف كوبي دامي تيجي سيجري سو أما مال تقول موكابا إيجا سنتاتي أمريكا وجي توبيا نريرو مجوكا راشيان كليس أركسيفته كانيسيته بيدت تقل تقرسيفته جروجا نتنو دبنا به نتنو دبنا دور سنة دب أمريكا وجاريرو بايدن الترك خنته هديرة باسي أسي نفتنيا تنا بايدن الربسيسا ولود آبه فارسي بولا أسي الربسيسا ولود آبه أديرو سوجين دلوجو قبنا سيقله سوجين دلوجو قبنا جي جو بايدن الت أمريكا وجين هريرو مچو راشيان هريرو نسي درانو مالي ميشو ملولا سيخنتي وني سين سيخنتو تكلنين جرتو يجو ديم دك إلالي يو خابو تاسو بي قمدي خنن كيسا
biyya Puutiin lakkaa'e keessa Itoophiyaan hin jirtu jechuudha. Eertiraa, Suudaan, Somaaliyaa, Keeniyaa kanaa jira malee Itoophiyaan hin jirtu jechuudha. Gargaarsa kennamuu deemu san keessa. Kun maali? Namni foorum poolisii ilaaleeti si tuffataa jechuudha. Dippiloomaasii ati qabdu, hariiroo ati qabdu, biyya keessatti, biyya alatti qabdu laalee namni si tuffataa. Si galee saniifuu wanni nan isiniin jiru dubbiin jajjaba. Kara Amerika amma diplomasi khaysan kara Amerika deebisa Amerika wajji yoo wal taate that's good addunyaan guutuun dollar harka jirtiimi ba Putin wajji wal ta'uun dilas wanni si barbaachisuuf hin jiru Putin bakki inni itti si gargaaru gartee ummata dila kana sirraa nyaachisuu hin danda'u ummata dila garuu qawwee si kennee akka ummata kana fixxu si godhuu ni danda'a si galee saniina la Putin wanni inni si godhu hin jiru jechuudha si galee saniifuu kara Amerika hariiroo tiisan deeffadha amma Itoophiyaan duroo zoon Amerika wajjii hariiroo wajjin deeffanne sirna keessan tolfadha paartii godha baramma gaafa wayyaane nama opinion filattee kara federaala ol ergite muummichi ministeera Mallas Zeenaawi ari'uu hin danda'u muummichi ministeera Mallas Zeenaawi maaliif sirnicha san kabajjii jechuudha wayyaane sirna saanii keessa nama paartiin bakka buufattee walariid akkam si gooti wayyaaneen sirna san kabajuudhaaf si duubaani opinion si jaartee akka opinion xalaasi barreessitee ciisee ariitu si gooti Abiyyi immoo ifumaaf geggeessaa jechuudha maali paartiin sirna qabdu akka employee akka dalaydu amma dalaydu takka abbaan qabeenyaan irraa deemu yoo siin je akkasuma biitti garuu akkasiin hin bultu sirna qabdi jechuudha sirna kana diriirfachuun dirqama saatii jechuudha itti aansuudhaan paartii siyaasaa Oromoo Abiyyi arrabsuu badhaadhina arrabsuu kun qabsoodhaa miti badhaadhina yoo arrabsuu taate yoo qeequu taate hawaasni akka xiyyaa hunfaan haa qeequ isin paartii siyaasaati isi warra aangoo fudhatee buru bakka Abiyyi tana faa dhufneeti biyya tana hoogganna sabaa sablammii hoogganna jee yaadu jechuudha namni kasii maal godha arrarra teessee amata 15 booda akkamittiin aangoo qabadheettee sirnamma paartiin hin qabne kana lafa diriirfachuu qabda keessattuu paartiin siyaasaa ta Oromoo memma khaafaa'uun ganda keessaa horiiteetuma waliin dhuftee kan waluu quban qabne abalu telefoonni isaa eenyu jettee telefoona waliitu kan hin qabne telefoona namarraa fudhattee waliin dawwaltee arra ibsa kana baasu yaana nama kana du'e khoota jettanii horiitanii ganda keessaa waliin dhuftanii ibsa baasuun sigalee kun siyaasaan ta'uu jechuudha siyaasaa eega dalayde dalagaa godhadhu sirriitti aangoo qabachuuf qophaa'e aangoo oggi qabattu Oromoo qofan bulchitu sabaa sablammii Oromiyaa keessa jiru bulchita asirna kana akka sabaa sablammii ta'u tolfadhuuf qopheessi Abiyyi arrabsite Shimallis arrabsite Maarree arrabsite yoo ifini jaarre waa takka godhuu hin dandeessu amma waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee ilaa hanga Finfinnee dhufee maaliif galma ga'uu dadhabe siyaasaan duuban jirtu jechuudha siyasaan biren jirtu humniti yoo siyasaan biren jiraanne bu'aan qabdu mee foreign policy nati Amerika wajji qabdu mee waboo keessatti mee kan Kenya wajji qabdu mee kan Djibouti wajji qabdu mee kan Somalia wajji qabdu mee kan Amara wajji qabdu yoo biyya keessa gaddeebin akka biyya gaddeeb mee kan Khambata Walaita wajji qabdu mee sirna asbaas ajandaatti biyya bulchuu deem so kana walqixxeeffadha aangoo sani bololu aangoo sani radayna aangoo san hay barbo hayyoonni Oromoo khaasi qeeroo sosoosuu ture akka Jawaar Maammakun nama bar jaarame dhabaniiti bar badhaadhinatti aangoo tarakkabsiisanii bar warra badhaadhina ifinjuu khadeen gatto opidiyoo ture opidiyoo khaleessa badhaadhina arraa kanatti wannitti aangoo tarakkaban maali nama sirna biyya san sabaa sablammii wali qabee deemuu danda'u Oromiyaa keessa dhaaba Oromoo keessa dhabaniiti bar Jawaar Maamman nabira taa'ee bar Eertiraa hunda dawwale aboo walii galaa wanni qabsooytaniif ummata tokko Daawidii fi Khamaalii fi kana hundaan gartee walii galaa jee kadhachuu ture jechuudha osoo nan gurra kiyyaan dhago biitituun kara biroo deemu osoo na illa maaram aangoo gad hindiisin tura biitituun kara biroo deemu jirti biitituun kara faca'uu deemu jirti if qopheessaa yele
if qopheessuu dhiisaniiti jaawar irratti ololaa oofuu eegalati jaawar arrabsu jaawar